Kun kan si kennee bakka jabbii qabdee jira. Aannan osiif qicama moo adurree qofaaf qicama? Adurreedha. Si kun kennamu? Hai. Kalau kisi jawabnya tiga lagi. Allah kabulu jalan. Harka fuunii hordoftoota kee beekuuf shaalii nageen jaalalli tokkummaan bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii jecha har'a viidiyoo birootii walitti deebineetti jirra. Egaa warri sagalee koo yaadanii anallee yaadanii eessatti baaddee eessa buutee si argaa hin jirru eessa maaltu bakka buutee kee si dhorkii viidiyoo hojjechuu hin jirtu ammoo yuutuubitti adabe moo biyya galte moo jettanii turtanii ani akkuma isin argaa jirtan kana nagaa fayyaa kootii. Rakkoon tokko illee na bira hin turre kunoo jireenya Oromiyaa keessaa tokko dhiyaarra eegaleetti jira uffatamee cuutti hin jira. Akkasuma namoonni warri na gaggaafatan hundi keessan hedduu galatoomaa ulfaadhaa baddanii barbaachan dhabiina baay'ee isin jaaladha baay'een isin kabajaan illee hedduu tokko isin yaade baay'ee yaadattaniitii jirtu jechuudha daawwattoota kiyya. Rakkoon tokko na bira hin turre viidiyoo jechuu sababattan dhiisee fi haalota tokkotu mijataa hin turree fi gara duwwaa'ee dhee turre. Malee yuutuubiin illee nan adamne har'aa gara fuulduraatti garuu anis fayyaa ta'ee daawwattoonni koos nagaanaaf taatanii akkasuma biyyi keenya Oromiyaa uummanni keenya Oromoon hundi lafa jirutti mana jirutti ganda keessa jiru biyya keessa jirutti nagaan of qabaate viidiyoo babbareedaan hojjedha jedheetiin kaayyuu qaba. Namni garuu wanna tokko hojjechuu kan danda'u karoora isaa bira ga'uu kan danda'u hojii hojjechuu danda'u illee aamilee isaa cimfatee tattaaffiin isaallee jabaatee kan inni hojjechuu danda'u yoo nagaan biyya keessa jiraate ganda keessa mana keessa jiraate namni mana nagaan gadi bahee galee bakka hojii isaatti nagaan hojjetatee gara mana isaatti yoo deebi'e kan inni milkaa'uu danda'u jechuudha. Namni jiraate haa hojjetu iyyuu malee murteessaan dhala namaatiif nagaadha. Kanaafuu biyya keenya lafa keenya ardii keenya Oromiyaa ardii keenya Itoophiyaa nagaa kan of godhu biyya jirtan haala jirtan keessa amantaa kamiinuu waaqayyoon kadhachuu du'aa biyya keenyaaf gochuu hin dagatiinaa rabbirraa kadhatanii waa hin dhabanii rabbii haqaa biyya keenya haa deebisuu gumaa lammii keenya karaa irratti bakka hin taanetti dhiigni namaa dhangala'aa jiru akka baalaa harca'aa jiru ingatiin lafa hin buusinii haa deebisuu jechuutiin barbaada daawwattoota kiyya. Kunoo gani haala kanarra jira yoon biyya galtee maatii nutti agarsiistuuri abbaa manaa kee maal gootee erga biyya galtee maal gootee galtee mana jaartee biyya kam turtee qarshii hammam qabdii maal kan jedhu gaaffiin kan baay'atu yeroo akkasii anuma dabalatee jechuudha. Anis ijoollee yeroo biyya arabaarraa gara biyyaatti galanii as deebitee moo achumarraan baddee moo maal qabattee dhuftee maatii ishee fiddee dhuftee abbaa manaa isheetii moo riyyaa ishee jaalallee isheetii lafa bitte moo mana bitte moo lukkuu bitte moo maal bitte maal akkasiitu jira jechuudha. Egaa isa kanaan illee adeemsa keessaan isinitti agarsiisaa maatiidhaan illee wal isin barsiisaa wanna gaaffii isinitti ta'u agan yaadu keessa kootti kun daawwattoota kiyyatti gaaffii ta'a maaliif isaanitti himu maaliif isaanii waliin barsiisuu maaliif isaaniin kun fakkeenya ta'a jedhee kan yaadu isinitti himaa isinitti agarsiisaa viidiyoo nun hojjedha jechuudha gara fuulduraatti. Kan kanarraaf immoo gaaffii qabdan yoo jiraate koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu wanta barbaadanii jechuudha. Jalqaba kanarra garuu egaa waa hedduutti nama fudhatee badaa wanta hundumtuu akka odeeffamu miti yeroo gara biyyaatti deebi'anii ganaa wanna tokko miti haaluma qilleensa waliinuu qilleensi kan keenya kan Oromiyaa keenyaati kan keessatti dhalanne kan keessatti guddanne kan nama bohaarsu kan nama gammachiisu qilleensa gubataa keessaa ka biyya namarraa dhiqee duubaaf keessa namaa kan haaressu jechuudha. Qilleensi nuti qabnu galanni waaqaa hin badiini dubbiin akka irraa miti uummata keenya biyya hawwatamtuu biyya jaallatamtuu biyya wanti hundumaatiin guutuu badhaatuu taate isa kana hin dagannu wanni kaleessa keessa turre keessatti dhaloonni gootonni kaleessa darban keessa dabarsanii dhufanii har'a dhaloota nuti har'a keessa jirru kana keessatti badeeyyuu boru hin deebi'a jenneetu abdii guddaa qabnaa waaqarraa.
Kanaafuu egaa yeroo biyya namaarraa galan immoo qilleensa isa kana faana xiqqoo walii galuun nama rakkisa haara namatti ta'a jechuudha. Yoo dhadhanii keessa bultan keessa turtan garuu dirqama qilleensa sanaa walii galuun waluma hin oolle keenya waan ta'eef nu simachuun dirqama. Garummaa akka galaniin haalli hundumtuu nama mijatee namatti tolee wanti hundumtuu guutuu ta'e nama eegu onneen isinitti immoo barbaadu jechuudha. Isa kanan dura san biyya arabaarraa waan hin galeeruuf isa kana sirrii isaan isinitti himaa jechuudha. Sirrii isaa qilleensa walii galuun nama rakkisa. Akka durii sana aramuun, ciruun, carabuun, bishaan baachuun, qoraan baachuun, maal jechuun, hoolaa oofuun, re'ee oofuun maal jechuun kun akka mucaa kanaafaa jabbii haati jabbii godhatte kunoo jabbii jala baachuun sa'a fuuldura deemuun sangaa oofuun hin jiru. Sanganna nyaatee maal na godhe jenneetu iyya kuukuu buusnaa jechuudha. Kan dura horii keessatti guddanne horii tiksaa horii oofaa guddanne garuu gaafa asii galanii baay'ee ulfaataadha dubbiin akka ammaa miti jechuudha. Kanaaf iyyuu anillee maal isiniin jechuu barbaadeeni haalli qassi jedheetu kan mijatu suu ta'edheetu waan ta'eef anis wanta hundumaa tartiibaan mijeessee ergan qindeessee booddee wanta hundumaayyuu isinitti himaatiin adeemaa jechuudha. Akka isiniin jedha gaaffii akka isinitti hin dhoofne kun biyya keessan jiituu Oromiyaa warri yaaddan yaadadhaa daawwadhaa itti bu'aaraa itti bashannanaa sammuu keessan firii godhaa. Har'a biyyi keenya nagaa waan abdiidhaaf abdiin kuteenaa biyya keessanitti akkamitti galla maalitti galla gallee maalitti jiraanna maal hojjenna maaltu ta'a boruun keenya maalidha kan jettan abdiin kuteenaa abdii kutannaan kan seexanaati biyyi keenya bor nagaa arga ittiin bilisoomtii barri bilisummaan nu ba'a uummanni keenya nagaan bahee hin gala. Warra deemee fi bakka deemanitti taatu warra jiruuf immoo nagaan hin dhufa ifni hin dhufa akka har'aatti nafuu jedheetiin abdii qabanii gama koonii isinis abdiin kuteenaa isiniin jechuu barbaada. Kunoo biyya keenya akkasitti daawwadhaa bosona biyya keenya keessa jiru kanaaf iyyuu wanni jiru hundaa adeemsa keessa isinitti agarsiisa mimmijiisaa deemaa isiniin jedha. Isin immoo wanti isin gochuu dandeessan isinillee akkuma koo jechuudha. Viidiyoo laayikii sheer gochuu namoonni haaraa taatan immoo sabskraayibii laayikii gaaffii keessan koomentii jalatti wantani gochuu dhiisuu malee wantan immoo kana haala kanaanitti fufii wantanaan jettan yoo jiraate kana yaada keessaniin eegaa jechuudha. Maaliif ani wanti hundumtuu isiniif ta'a guutummaa guutuutti isiniif ta'a dhiyoon hojjedhe namaaf ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef kuni bareedaa miti akkasitti bareechi kana godhi sana godhettanii yoo na gorfattan ani kan keessan waan ta'eedhaaf chaanala kanallee guddisaa isiniin jedha. Basii guddisaa gaafa jedhamu uummata keenya wanti isin hubachuu qabdanii fi dogoggoruu hin qabne tokko maal seetan wanna kiisii keenya keessaa baasnu hin qabnu namni ganaa maallaqa isaa kiisii qela kunoo akkasitti daawwadhaame yerroota kanaaf waan hojjechaa jirtu kunoo biyya keenya jiitu kan akkasitti daawwadhaan isiniin jedhaa. Kunoo kana fakkaata uummanni mangadaarraa karaarra deemaa jira. Kunoo foxxoqaan akkasitti biyya keenya keessa as gorii na laali jedha inni kun achi gorii na laali jedha garatti goortanis wallaalchisaa. Kunoo ijoolleen haala kanaa walitti qabamteeti jirti. Galata kiyyaa biyya akkasitti bareeddu kan yeroo ammaa diinni yartuun biyya keenya keessatti aangoo godhattee akkas gootu kana hedduu tokko namatti dhaga'ama. Feelingii guddaa qaba garuu haa ta'u yeroo malee bilisummaan mirgi tokkummaan jaalalli kan Oromooti injifannoon kan Oromooti isiniin jechuu jidduutti immoo natti dhufa maal gootu haalicha keessa jirantu gara sana nama geessaa jechuudha. Kanaaf egaa wal keessa fuutii maalaasutti maal jetti jettu isinumaa fayyada isin fayyadaa jedhee isiniin bohaarsu isinillee anillee bohaaru asumaanillee hagan isin yaada isiniif ibsuudhaaf viidiyoo gabaabduu kana isiniif qabadheetiin dhufee agammatti wanni waliin turtaniif viidiyoo irraa asuma irratti nan xumura yaada kiyyas nan gabaabsa gara fuulduraatti kanaan ol fooyya'aa bareeda gaaffii keessaniif deebii maal kan ta'a jedhu kan irraa of eeggattan kun gaarii kun yaraa kan ta'e hunda isiniif qabadheetiin dhufa. Har'aaf garuu asuma irratti nu haa ga'u kanumaan nagaaf nuuf haa taasisu hunduma keenya. Agamma wanna waliin turtaniif ulfaadhaa galatuumaa isiniin jedha. Viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Baay'ee lafa jirtanitti nagaa fayyaan dhabinaa. Amaan sin argin gaarii sin darbin. Baay'ee. Naadi beewwaa hin bareekanaa dhiifamaa dhabe lapheen namaa. Naadi beewwaa hin bareekanaa jaalala dhabe lapheen namaa. Naadi beewwaa hin bareekanaa dhiifamaa dhabe lapheen namaa. Naadi beewwaa hin bareekanaa.
kana jaalala dhabe lapheen namaa waan isaa dhabne bonye bako ilaali laphee abboota koo waan isaa dhabne bonye bako ilaali laphee abboota koo 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 isa uyyaa'ii qubkaan darbee dhiisanii araaraa walitti boo'anii mootichi daawwitii arrabaa samitiin arrabsee dhiifama dhiyaate Istifaanos warra isaadhaan hunda jaalalaan gara isaanii dhaqee Yoosefin jibbame obbolaa wajjin jaalalaan itti dhidhiyaate. Ifama beka laphee kan kee maal ta'e kan garboota kee gaaffii ta'e tarigama ilaali maaloo laphee namaa ifama beka laphee kan kee maal ta'e kan garboota kee gaaffii ta'e tarigama ilaali maaloo laphee namaa gaaffii ta'e tarigama ilaali maaloo laphee namaa gaaffii ta'e tarigama